السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في داوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel حليمة أورو تيوب ويلكم عشان حركفونا عندي كيسانو على في كيسة تك قد أصون جنة نجيني كيسنا كقبو وانتو ما كيسانو عمنتي كتا جندا أصون جنة بقجراتني قاردفتوتا كي قالتو مروني هنقما سبسكرايبي لايك شيري كومنتي بريستان قالتو ما قالني كيسان رجع هاتاو أما اللي أكو مسنتني لايك شيرين komantii akka keessan san babbareeda barreessaa isiniin jedha. Egaa warroonni haarawaa taatan illee argaman gara YouTube channel kiyyaatti dabalamu maatii YouTube channel kiyyaa ta'a. Welcome baga nagaan gara YouTube channel kiyyaa dhuftan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa like share godhaa viidiyoo akkuma irra seentanii jechuudha. Yoo sanumni bira illee argee like share godhaa. Subscribe illee godhaa jechuudha. Warroonni komantii na barreessitan galatoomaa komantii keessaniif galatoomaa yaada bareeda yaada gaarii. Hordoftoota kiyyaa yaadni keessanonni isin barreessitan hundi keessanuu baay'ee namatti tola baay'ee haamilee nama jajjabeessa. Ayyee galatoomaa amma asumaan gara viidiyoo raajuutti itti dabara. Raajuun egaa hordoftoota kiyya viidiyoo anarra qabadhee dhufe akkuma asirraa argitan kana waa'ee raajuuti. Raajuu baga gammaddee. Akkuma ati jette gammachuurraan gammachuu siif haa dabalamu ammallee baga gammaddee baga mo'attee hordoftoota 100,000 laalamee geemiin kan kee jaallatamee baga mo'attee Oromoon keenya duruu mooyatuu malee mooyatamee hin galinii ammallee mooyadhaa jabaadhaa akkanumatti haalli isin ittiin ol jajjabeessitanii morkaa warra soddaa wal jajjabeessitanii wal guddistan baay'ee namatti tola. Baga gammaddee raachuu gammachuurraan gammachuun itti siif haa dabalamu. Baga gammaddee waaw arjooma keetiif uummata rakkatallee arjoomte rabbiin bakka fuutetti siif haa deebisu. Ta'ati yaadinii miti ta'ati yaadinii olitti bakka siif haa buusu. Ammallee gammachuurraan gammachuu siif haa taasisu. Tapha ajaa'ibaa tapha bareedaa gammachuun dabarsitee hordoftoonni si deeggaranillee kasi gargaaranillee isaanillee mooyatu malee hin mooyataminii Oromoon keenya nama gammachiisa. Yoo wal gargaaree akkanatti mooyatee nama gammachiisa isaa miti namni marti ni gammadaa jechuudha. Baga gammaddee raachuu ammallee akkanuma sitti haa tolu. Warra jabeessitanii gargaartanii kennitaniif illee isinii haa kennu rabbiin bakka fuutanitti isinii haa deebisu. Wal jajjabeessee Oromoo wal gammachiise. Adawaa jalaa waan gammachuu arguun baay'ee tokko das nama jedhaa jechuudha. Baga gammaddee gammachuun waan guddaadha. Oromoo yoo mooyatame kan namatti kolfu dhibbaa. Baga mooyattee baga gammaddee congratulations siin jedhee raachuu. Baga gammaddee waaw hedduu taphni kan kee gammachuun taphatteetiniin dabarsitee jechuudha. Maaliif ani guyyaa kaleessa haalli na mijoofne viidiyoo kan kee mooyatuun kan kee baay'ee na gammachiisee akkasuma san hundi keessanuu rabbiin sadarkaa mooyatanii galuu malee mooyatamanii galuu isin hin taasisini. Yoomuu mooyadhaa Oromoo akkanumatti wal jabeessaa mooyadhaa galaa yoomuu mooyatamtanii hin galinaa jechuu kiyya. Akkasii hanga ammaa bareeda haalli taphaa akkasuma waan baay'ee nama gammachiisu hunduma keessanuu rabbiin gammachuu akka raachuu kenne kana haa kennu. Warra of duratti tapha yaaddanillee yaada keessan isinii haa ga'u. Akkanumatti hundi keessanuu mooyattanii galuu gammachuu rabbi isin haa agarsiisu. Akkuma raachuun gammade kanatti hundi keessanuu gammadaa milkaayaa itti gahaa. Akkuma inni jedhe gammachuurraan gammachuu isiniif haa dabaluu. Guyyaa tapha keessanii hundum keessanii of dura taphatuuf yaaddanillee ka itti kalooftanillee yoomuu mooyadhaa galaa. Warri jajjabeessitanillee warri gargaartanillee rabbi isin haa gargaaru. Keessumaayyuu saba keenya gargaare kana
waan baay'ee nama gammachiisu seenaa ajaa'ibaa galmeesse seenaa yoomuu hin dagatamne ka ittiin yoomuu isa yaadatu tokko jechuudha. Rabbiin haajaa isaa muraada isaa haa guutuu fi nama saba ofii bira dhaabate nama jechuun ka saba ofii rakkataa gargaaree jechuudha. Waan galmee gaarii galmeessee galmee nama gammachiisu tokko dabarsee jechuudha. Kanaafuu galmee ajaa'ibaa godhee dabarsee hundumti keessanuu yoo kana taphattan kana uummata keenya rakkataa arjoomaa feemasoonni gurguddaan taphadhaatii akkuma san rabbitu bakka isinii buusaa jechuudha. Maaliif feemasoota gurguddaa waan taataniif ni taphattanii. Feemasa Oromooti jechuun nama saba rakkataa bira dhaabatee nama rakkataa gargaaree jechuudha. Rakkataan keenya waan nyaatee bulu dhabee waan dhugee bulu dhabee rakkataa waan jiruuf kanaafuu rabbiin isinii laaffisee nama taphatee waa argatu isin godhe yeroo birallee taphattanii argattanii. Kanaafuu hundi keessan akkuma raajuu kanatti galmee ajaa'ibaa galmee yoomuu seenan itti isa yaadattu waan galmeesseef hundi keessanuu warri taphattan uummata keenya rakkataa galaa gaarii seenaa gaarii akka isiniif galmaa'u waan seenaa yoomuu ittiin isin yaadattu jechuudha. Namni rakkataa rakkoo baase beela baase akkuma san rabbiin isallee beela baasaa rakkoo baasaa. Rabbiin rakkoo isin haa baasu beela isin haa baasu. Kanaafuu warri taphattuuf yaaddanillee yoo taphattanillee ka itti kalooftanillee hundi keessanuu akkuma raajuu kanatti seenaa ajaa'ibaa hojjedhaa. Seenaan ajaa'ibaa namni hojjete yoomuu itti yaadatamaa jechuudha. Kanaafi namni rakkataa gargaaree tokko gammachuudha jechuudha. Namni yoo rakkataa bira dhaabatee gargaare waan argaterra feemasa Oromoo jechuun isa kanaa jechuudha. Akkuma san aslillee nama jabaadha. Innillee jabaatee akkanatti ammas taphatee yeroo hedduu namallee gargaaraa ture. Ammallee rabbi isaa gargaaru innillee akkasuma hundi keessanuu akkuma san mubaarak musammallee gargaaraa ture. Hundi keessanuu nama gargaaree galmee ajaa'ibaa galmeeffatee ka yoomuu seenan itti isa yaadatu dabarsuu rabbi isin haa taasisu. Hundumti keessanuu ta duraa caalaa amma jabaadhaa saba keenya gargaara. Rabbiin isin haa gargaaru bakka fuutanitti irsinii bakka rabbi isinii buusa. Kanaafuu jabaadhaa taphadhaa lammiilee saba rakkatallee gargaaraa. Rabbi bakka isinii haa buusu rabbi isin haa gargaaru isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata. Waa'ee raajuu dubbadhee akkasuma seenaa galmee ajaa'ibaa inni galmeessallee dubbadhee rabbi yaada muraada isaa haa guutuu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.